Akam jirus maajin teenya maatiin jaalala sona hoflaan kutaa afuraffaa irraas qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga ammatti subscribe gochuu yoo maatiin hin subscribe godhaa maatii keenya taasisan jannaa viidiyoo kanatti bu'aaraa. Maqaan kee? Alwaan Nanjaani. Ibsaa Abdallaa Galatuun Jaamaa. Maqaan kiyya Alii Ahmad Yusuf Jaamaa. Maqaan kiyya Muhammad Ibrahim Azamin Jaamaa. Maamee Nanjaani. Maqaan kiyya Obsaadoo Nanjala. Kan jaalala kasi jechuudha. Jaalalleen tii akkas kabajuu barbaadda moo akkas jaalatu barbaadda? Jaartiin tiyyoo. Akkana jaalattuun barbaada. Kabajaa yoo? Akkana kabajuutu nan barbaada. Lachuutu waliin deema jechuudha. Dura kamii? Dursa moo? Kabaja. Kabajaa caalaa dura? Yoo na jaalatte jechuun boona kabaja jechuun karaa qal'aa dhiyaatu. Ana kaan itti beeku takkasiyaa. Ilma dhiiraatiif dursi kabajuma. Akkamitti yoo naan jettee yoo kabajee namnis jaalataa yoo if kabajee atis jaalatamtaa namas jaalataa jechuudha. Maaliif jaalala argachuudhaaf dursa if kabajuu qabdaa namas kabajuu qabdaa. Ilma dhiiraatiif kabajaas ni barbaachisa. Jaalalaas immoo barbaachisa. Irra dursee garuu kabajaatu barbaachisa. Ilmi dhiiraa kabaja barbaadu waan ta'eef. Ilma dhiiraatiif immoo kabajaan immoo yoo kabajaan jiraatte jaalaltiin dhufti. Yoo jaalalli immoo osoo namni sin kabajne sin jaaladhoo sin jeeqaan jedha beekteen ta'u hin fakkaatu. Saniifuu dirqama ilma dhiiraatiif kabajaadha malee jaalala waan jiruuf. Kabajaa akkamitti fakkeenyaaf giseen xiqqaa fi guddaa yoo wal kabaju gaariidha haalaan bareedaadha. Jaalalli kabajaarra jaalalummaa. Kana kabajanii barbaada. Si maallaqa bishaan qabne waan akkasii bishaan qabne jaalalleen ta'e araan tana foo waa ittiin barbaachisaa jettee hoteelatti yoo si affeerte ni deeyita moo ni hafta? Ni dhaqa. Maal barbaada? Kan hin qabu. Affeerraan ishiin barbaadu waan hin beekneef jalqaba dhaqeetiin. Sittiin kana kana arra foo waa jiran affeeraa kee barbaada. Ati garuu maallaqa bishaan qabdu. Maallaqa kishaa qabaachuu baannaan yaa'u carraan an qabu shaayibatti dabalachuu. Takkaan immoo carraan an qabu guyyaa biratti jijjiiruudha. Osoo maallaqa kishaan qabne hoteelatti na affeeran. Namni sana jechuudha kootu arra kana waan akkana na barbaachisee waan kana hawwee jeeni. Ibsi hawweetti si yaamte hoteelatti qonnaa feerii. Konfiraansiidhaan hin dhaqu garuu akkamitti osoo maallaqa kishaan qabne ishiin na jaalatte yoo ta'ellee an maallaqa osoo kishaan qabne ishee amanee hin dhaquun. Yoo distii na dhiisisteen beekaa? Akkana jaala. Naafta? Ispoonsarri eenyu jeetiin gaafadha. Nin jaaladhaami nama kana wal jaaladhaami ispoonsarri eenyu jeetiin gaafadha. Yoo ishiin ispoonsarri ana naan jette nin dhaqa. Nin gaafadhee namaan jaaladhu waan ta'eef moo? Yoon qabaate yoo hin qabaanne maaliin godhu? Siyaamte gasee guddifni jaallatu. Nyaatee beekii itti biyya deemee Nyaatee waa deemee si'a jedhisarre. Si maallaqa homaa kishaan qabne namni ati jaalatu tokko arraan tana kana foon waaddii na barbaachisaa na affeerii yoo sin jaan hoteelatti ni deeyita. Nu ulfaata akkam. Qabaatti ni deeyita yoo qabaanne akkam taate bakka akkuma ariifatti abwaarraa miti gaa guyyaa biroo yoo si yaabbisii yoo kameettaan gaa. Santurras dhiyaata. Nu ulfaata waan ta'eef akkuma ariifatti cimta. Qaxiitu maal itti malee maal irraa hin deemne har'a qarshiin qabuu deemu hoteelarraa galiin jaanga. Maaliin jaarame? Maal irraa hin soba isii sobee qarshiin qabajee isii sobee takka achuma taa'e eege jechuurra liqeeffadhee mas liqii seenee waa liqii yaadda urree siif dhaquudhaaf firraa dhiiseetuma har'a qarshii bishaan qabuuti deemu hoteela sanarraa firraa galii guyyaa qarshii qaban nusi na feera siyaamaan jaa maali gizeen qarshii qabu wajjin bashannanaa gizeen qarshii qabnee isaa beektu gaa bashannana kan jedhu mutuuf maka maali qarshii qabaneen ta'u jaalalti bashannanuu hin ta'u qarshii malee. Ayi nin dhufa jettee dhuma. Siiraan bakka keessee ittiin bakka waluma hubachiistan. Hoteelli deemuuf sirriitti. Hoteela yoo kadhaa itti bakka nyaatanii dhuma niiraan fidee dhufe teeluma duroo gabbaate giraafata bakka si'a qabanii fidan. Niin dhaqaagaa guyyaa san liqeeffadhullee ta'a. Yoo arganne liqilleen yoo liqeen arganne nyaanneet maana.
Ay, akkam taana reewoon harkan yaaneetu madiimuu dandeenya. Nyaachuu baay'inaa. Nyaannee dhiyaana gaa egaa akkam taana reewoodhamu. Waan rabbii dhiyaasa mudaa ta'u. Egaa waan marabbiin jiyaata. Sidi kajaaniis. Sidi kajaanii walii kan. Numa akkam egaa hireetee nyaannoo wadhe uggaasan numa dhiina. Jaalalaa fi. Jaalalaa fi. Ayaa dhalaa moo dhiiraatu yeroo onnee namaa cabsan. Gaaffii ulfaattu na gaafata. Dhalaa moo dhiiraatu Onnee yeroo namaa cabsan. dhiiraa onnee namaa cabsaa. Aboo shamarranii cabsa onnee dhiiraa. Onnee namaa shamarranii cabsa. Niin arke waan ta'eef egaa. Sobboon. Akkamitti. Shamarran yeroo hedduu beekte jaalala keessattis ta'ee waan hunda keessattuu shamarreen onnee namaa cabsuudhaan sadarkaa takka farra jirti biyya tana. Dhalaa moo dhiiraatu irra onnee namaa cabsan. Akkana kan fakkaatu I think percent 98 dhalaan. Dhiirarra. Akkamitti yeroo. Akkamitti akka ta'e intalti dhalaadha qalbiin isii rarraatudha waan ta'eef qalbiin isii akkuma rarraatu sanitti karaa hedduudha wanti jetti garuu dhugaadhaan yoo si jaalatte qalbiin isiidha wanni hundinuu suma tahaa jechuudha saniifuu hundinuu takka jechuus hin dandeenye harka caalaan garuu isaan. Intala dubaraati boo. Intala shamarranii takkaatu illee si cabsa yoo amma akkasitti ni qaanfatte mee kam taate siif harkaa hin qabne hedduutu akkasitti ulfaata bichaa wuuyi dhalaadhaatu ni ulfaata. Mee jaalala keessatti dhala moo dhiiraatu irra onnee namaa cabsan. Kana yoo naan jette garuu yeroo hedduu ilma dhiiraatu onneen cabaa dhalaatu onneen nu cabsa malee ilmi dhiiraa onneen nama cabsa. Akkamitti dhalaan ni cabsan. Dubartoota waan hin galin tokko jira. Maaliif jaalala gisee jennu waan taphaatti fakkaata. Ilmi dhiiraa garuu safaataan beeku jaalala. Maaliif jaalalchi dhugaa soban barbaaddu onneen dhugaan jaalatti yoomillee miidhamuun jaallattu waan taateef jaalalaan taphachuun gaarii miti. Nuti ilmi dhiiraa jaalalaan hin taphannu garuu dubartoonni yaa'ifee ganii sirriitti onneen ilma dhiiraa miidhaa jira waan taateef. Yeroo ammaan tanaa onneen ilma dhiiraa maallaqa taatee jirti garuu isaan biratti yoo waa hundi dubbanne beetee ni goddaamna. Firraa usuneetu mootu ishee si hojii yaasuu ni ramsi. Dhala. Fakkeenyaaf na dhukkoo fayyadu osoo dhukkoo bakka jiraan si ulfaatu hojjibaan isaatti wagaatu. Dubartiidhaan jee. Akkanumatti amma misaale siin jaaladha yoo hedduu taate kan mal lafaa kaatee dubartii siin jaaladha yoo hedduu taate namni kun haalaan gammadaa haalaan waan ni ta'a jechuu barbaade. Osoo har'a guyyaa dhummaa keetii hin jaani nyaata kam filattee nyaata. Wanni mara binaa sooree nyaadda boo nyaata filadhu. San keessaa mee kan filatta har'a guyyaa dhummaa keetii kaaree booddee nuti hin jaani nyaata dhummaa kan nyaatu. Osoo guddaa. Osoo guddaadhaan filadha. Guyyaa dhumaa nyaata baqlaawaa nyaata. Maal nyaadhuudhaan jirtan tuma taa'ee bakka nyaataan jira biyya teenya. Baqlaawaa bakka nyaata Harargee beekamaa jechuudha. Ayeemee osoo har'a guyyaa dhummaa keetii hin jaani maal nyaata nyaata dhumaa. Timira. Ara guyyaa kun dhumaa onaan jaamu. Nyaata tokko illee Maaltu naan jaa rabbi beeka malee maal beeka naan jaa. bara yoo jaamtee fakkeenyaaf murtii du'aatiin rabbiin godhin itti yoo si murteessaa. Diliitii yaa rabbii kiyya kadhadha malee maaliin godhatu maaliin nyaadhaa. Eega guyyaa dhumaa naa ta'e rabbuma kiyyaan yaa rabbii kiyya diliitii jee guutuu naa araara mijee kadhadha malee maaliin godha. Yoon dilii qabaadha jechuudha. Guyyaa sammoo. Mandiifaa. Waan ajaa'ibaa qaban ni jiraa mire. Nyaanni ajuun sammuudha. Ni jiraa mire. Nyaata das jiru. Laallee nyaannee Duunaadha. duunoo itti toora bira. Hiriyaa kiyya osoo waan takka haati siin jaanii maal attaan? Way yoo waan takka haati siin jaanii. Hiriyaa kiyya jechuudha fakkeenyaaf yoo waan takka haati siin jaan. Loyaaliti. Amantummaa jedhaata. Maaliif? Saayibna kiyya gaa waan inni raahatu hin qabu gaa waan naan addaa haa qabu hin jiru. Miskiin akka kiyyaa waan ta'eef loyaaliti yoo jalaa haate malee waan biraa baay'ee natti ta'e. Silkii. Wanta ku jalaati yoo sin jaan maal jalaata? Soobun maaliin jalaata?
Bakka wanni jaalatu jalaati. Waan isaa. Saahiba keessa kan jaalatu jala wanta hati yoo sin jaamma jalaata. Innatu. Hati jaamtu dirqama. Maaliif innati saahiba kiyya jala? Saahibni xabaaboo. Wanta keelatu. Ramsa sinatti nabballeessite. Saahibni xabaaboo rabbii keessu taadu bikka qufti si kaasa. Bikka dhabdee si gargaara. Waan haadha abbaan kee siin beekne si beeka saahibni. Waan haadha abbaan kee siif hin beekne si hubanne waliif hubatta hiriyaan daawwitiidha. Hiriyaan qomsuma onneeti. Hiriyaan taphachuun hiriyaa jalaa isa fuudhuun hiriyaa hojii jiraattee jechuun isa ganuun isaa hojii jiraattee isaa hojii nyaattee isa sobuun isaas ganuun wallaahi sirraan eegamu. Maaliif hiriyaa jechuun kafana duutisee awwaalti dhabdusee gargaarti yoo cabxee sonnee teessee wallaanti. Akkasuma deebii jiruuf jireenya keessatti bu'aa waliin harkattan hojii adda qooddatanii akkasuma deebii wal gargaartanii haadha abbaa keessanillee fi haadha abbaa keessanillee gaachana taataa fi akka gaachana taatuuf haadha abbaa keetiif waliin mari'atta. Akkasuma jechuudha caayaa haadha abbaa keessa teessisuudhaaf waliin marii goota. Akkasuma hiriyoota kee biraatiif illee fakkeenya ta'uudhaaf jechuudha wal mari'atta. Hiriyaa jechuun waa hedduudha jireenya jechuun dandeessaa. Hiriyaa jechuun akka dhugatti yoo dubbanne jechuudha hiriyaa dhugaa jechuun akkas hiriyaa jala wal fuudhuun barbaachisaa miti gaarii miti baratamuu qabu namatti illee gaarii miti darmee ay maaliif fuudha saahiba kiyya hin fuudhu hiriyaan taphaa miti saahiba hiriyaan taphachuun gaarii miti. Hiriyaa tiyya nin jaaladhaa uti maaliif hin jaalawaa ture yoo maal hatta hinaan jaan jaartii. Waan biraa artistiin ati jaallattu artistii Oromoo keessa eenyu? Kun gaaffii qaba saahiba kiyya. Kadir martuu si malee. Si malee gadaa? Mee sirba akkana jiru? Sirba Kadir martuu moo? Harkaanis gahuuta. Ama sirba Kadir martuudhaa kan hin jee kan hin dhusuun beeku saahiba kiyya. Tokkuma jee mee keessaa kaayaa jirtu? Egaa mee kanaas ijoome. Teessoon teenya fagaattee? Teessoon teenya fagaattee bakka bakka ta'u duyda garaa walitti taadire salaamataa ijjati yaalaluun harkaa imimmaan sirra gayyaa'u ijjati yaalaluun harkaa imimmaan sirra gayyaa'u natiin boo'inya jaalatu Artistii Oromoo keessa artistiin haalaan dinqisiifattu. Haacaaluu. Haacaaluu mee sirba isaa tokko jee. Sirba isaa tokko jee. Galaanni dibee guutuu. Lakkis biliga. Nama ceesisaa garaan jaalatee rafuu. Nama ceesisaa. Jaalatame. Artistii Oromoo keessaa Ahmad Dabre keessaa yaa'u Haacaaluudha ture. Haacaaluun kutee jira. Rabbi biyya itti haa salphisuuti isaan jaaladha haalaan hedduu takka. Mee sirba isaa tokko jee sirba isaa keessaa. Sirba isaa keessaa tokko jee. Otoo maalan godhe maaliif dallante otoo ani beekii natti mufattee hirriba rafuu. Guyyaan boqonnaan dhabee taa'insin eegaa hin dhufte jedha. Aboonni jalaa batee gaamma xiqqishoo bakka isa jee. Akka galatoomaa. Ayya galatooma. Akka Kadir martuu fa'aa akka Adamaaruu fa'aa akkasii saniin jaalladha. Sirba isaanii isaa takka. Sirba isaanii isaa tokko ni deeme. Sirba tokkoon siyyaa. Akkam fa'aa gaagdee kama waan ni kaawwayyu. Kau Kadir mertua saya itu serba sah serba takkan. Ad baru itu serba sah serba takkan. Adamaaruu. Kawan ni fadam biya kakak Adamaaruu kan wan mana gefa dabalem biya. Wan ni dam biya. Abdi Ibrahim. Ya Jamie. Si jali am nagartu ya dakhe wiligi so ni daru kobatan to tae ivanaru ana gira mere kasmat tuhta Ni kala tu. ega kasmat tuhta Opsa kala tu. ayye galatoma tena Artis nanti artis Oromoo keessaa haalaan jaallattu eenyu? Munir Shafi. Munir Shafi. Hedduun jaaladha. Ame serba Munir Shafi keessaa sirba dia haalaan jaallattu sirba kami. Amma waan bareedu na gaafatte gam. Sirba eessummaan ijjitoo si agartee kajusan. Jamie. Eessummaan ijjitoo si agartee bifa bareeda keetirraa dibamte onneen turra fuula kee na dhabde naanna hiyyoo obboleessa qabaatte
Ninso boji amti jalalani kashti khutsu nalali jumani sirba kanaan fada Galatame jechuudha. sinis galatoo maramus Sirba heetuu keeran buustu. aduu sirba garuun qabu aduu sirboota artistoota keenyaa hedduu afaan oromoo kana hedduu wallisuun jaalladha Artista dhageetiin jira sirba kana doon nuucha turtan jecha. tokko jira garuu kan akka malee jaalladhu Mee. kanuma namaati bakka wantuma godheetti yani jaalatame jetti osoo natti boohantu gaafa si muddatti taati yarra hamtu darsa facaafattee na barbaada dhuuftu onneetti yaa keessaa qubsu maan harkatu way taanaa jetti dantaa dhabdi yarra mataa ol qabdi jaalalti yarra fuula keena dhahabdi si sheenii siiti booddee siis qabdi hedduun jaalladha sirbi kun kamaadii sheekaati garuu hedduu dasana jaabeeti Kanaafuu artistoota afaan oromoo kana sirba isaanii afaan oromoo kana haalaan jaalladhaan. Galatoomi raabsa fayya qaalii siin jaalladhaan illee. Maatiin keenya maatiin jaalalaa viidiyoo irraa kanatti iddoo akka itti bohaartan ittiin raahaa gootan abdii guddaa qabna viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jennaa yoo sabskiraayib godhan gammatti sabskiraayib gochuunis maatii keenya ta'a torbaan viidiyoo biraatiin nagaatti deemnutti nagaatti.